Mana qopheessaa magaalaa Adaamaatti tajaajilli qeeraa ayyaana qillee sababeeffachuun tajaajila qalmaa fi dhiyeessii foon qulqulluu fi si'ataa kennaa jiraachuu beekse. Ayyaana waggaa ayyaantutu arga akkuma jedhamu wayita ayyaanonni garaagaraa kabajaman yeroo hundaa kan yaadatamu qalma horii, re'oota, hoolotaa fi lukkuulee kan dagatamu miti. Buruma kanaan bara kanas akka biyyaa fi magaalaa Adaamaatti ayyaana qillee hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala miidhagaa ta'een kabajama. Bara baraan ayyaana qillee wayita kabajamu qalmi horii giddugala buufata qeeraa Adaamaatti bal'inaan gaggeeffama. Mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursaan garee tajaajila qeeraa obbo Abdallaa Shaashoo EBS'if yaada kennanitti ayyaanota akka biyya keenyatti kabajamu keessaa tokko ayyaana qillee ta'uu eeruun horii qeeraa keessatti simachuurraa eegalee hanga qalmi gaggeeffamutti dooktaroota beelladaan qorannoon fayyummaa isaanii mirkanaa'ee foon qulqulluu ta'e manneen daldalaa lukaandaaf dhiyeessina jedhan. Kana malees giddugala tajaajila qalma qeeraa kun tajaajilawwan kanneen akka manneen daldalaa lukaandaa, sirna eebba hoteelotaa, cidhaa fi biroo kaffaltii xiqqaan kaffalchiisuun tajaajila saffisaa fi qulqulluu ta'ee kennaafi jira jedhan obbo Abdallaan. Manneen daldalaa lukaandaa jedhamu manneen foonii magaalaa keessatti argaman hundaaf sirna eebba hoteelaa fi eebboota adda addaa, sirna cidhaa fi akkasumas sirna kiristinnaa wanni akkasiitiif sagantaa kamiifiyyuu fakkeenya ammas dabalataan sirnoota akka ayyaana qircaa maal jedhamee godatti qalamu sun dhaabbatee toora kanatti fidanii yoo qalan tajaajila kafaltii tajaajila xiqqaadhaan foon fayyummaan isaa eegame qulqulluu ta'e ummataaf dhiyeessuun hin danda'ama jechaadha. Tajaajiloonni kennu tajaajilota armaan olitti ibsame kana. Foon tuttuqqaa iddoo hedduutiin kan miidhamuu fi miidhaas namarra geessa kan jiru kan ta'e waan ta'eef namni kamiyyuu gara tajaajila qeeraa osoo hin finne mana isaatitti qaluu akka hin qabne asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Uummannis qalmi seeraan alaa akka magaalaatitti darbee wantoonni mul'atan jira. Kun immoo xiyyeeffannaa addaa barbaada. Hoggansa magaalaarraa kaasee hanga kutaa magaalaa fi aanaatti xiyyeeffannaa addaa barbaada. Namni kamiyyuu qalma seeraan alaa yoo arge eeruu tajaajila qeeraatiifis mana qopheessaatiif dabarsuu qaba. Giddugala buufata tajaajila qalma qeeraa Adaamaa kun nageenyummaa mooraa fi foonii eeguuf CCTV kaameeraatti fayyadamuun istaandardii isaa kan eeggate sadarkaa biyyaatti beekamaa fi yeroo ayyaana horii lakkoofsaan 150 hanga 180 re'ootaa fi hoolota 200 ol ta'uu qulqullinaan qalmi kan gaggeeffamu ta'uu ibsaniiru. Dhumarrattis hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana qillee geessanii dabarsaniiru. Uummata kiristaanaa ayyaana qillee kanaan kan magaalaa keenyaatii fi naannoo keenya akkasumas uummata biyyaatiin baga ayyaana qillee bara 2016tiin isiniin gahe jechuun barbaada. Bakka bu'aan waldaa lukaandaa Salaam Adaamaa kan ta'an obbo Sintaayoo Alamaayyoo akka jedhanitti akka waldaa keenyatti manni qopheessaa magaalichaa waliin qindoofnee tajaajila kanneen akka foon geejibsiisuu fi daldaltoota mana lukaandaaf foon qulqullummaa isaa eegame dhiyeessinaaf jedhan. መዘጋጃ ጋር በጋራ ነው የምንሰራው። በጋራ አብረን በጋራ እንሰራለን። ለነጋዴው ንጹህ የሆነ ደሞም ተደራሽ እንዲሆን በሰዓቱ እንዲገባለት አገልግሎት እንሰጣለን። ንጹህ የሆነ በየስጋ ቤቱ የዶክተር መርምሮ ያሳለፈውን ስጋ እንዲጠቀም እናበረታታለን። መጋሊ አዳማ መጋላ giddugala konferansii keessummoonni iddoo garaagaraarraa dhufanii bal'inaan nyaataa fi dhugaatiin tajaajilamanii deeman hedduu ta'uun galiin irraa argamus guddina magaalichaaf shoora olaanaa akka gumaachuu ibsaniiru. Haa ta'u malee darbee wayita ayyaanni ga'u qalmi seeraan alaa akka biyyaa fi magaalaa keenyatti gaggeeffamu kamuu ni balaaleffanna. Jiraattonnis qalma seeraan alaa osoo hin qoratamiin gaggeeffamu kana yoo arge qaama seeraatiif eeruu kennuu qaba jechuun obbo Sintaayyoon ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Giddugala qalma qeeraa Adaamaatti qorataan foonii Dr. Sabboonaa Fayyisaa akka jedhanitti qalma karaa mana qopheessaatiin ala gaggeeffamu qorannoo qalma duraa fi boodaa kan hin gaggeeffamne yoo ta'e fayyummaa namaa irratti miidhaa dhukkuboota kanneen akka sombaa, tiruu fi birootiif waan nama saaxiluuf hawaasni qalma seeraan alaatiin gaggeeffamurraa of eeggannoo gochuu qaba jedhan. Qorannoo gosa lamatu jira. Si'a lama gaggeeffama. Tokko qalma duraa guyyaa sa'aatii 5 hanga 8 dhufeet asitti qoratame asitti boqota. Erga boqotee booddee halkan kan ammoo qalama. Yeroo qalamu immoo qalamee booddee kun akkas qorannoo qalma boodaa yookiin post mortem inspection jedhama. Kana hunda qaamoleen sangaa tokkorraa ba'an yookiin horii tokkorraa ba'an hundi isaanii qoratamu jechuudha. Baay'ee sodaa guddaa qabna amma dhukkuboota garaagaraatu jira. Wanta akka salphaatti nama miidhu dhukkuba daranyoo sombaayidhaan TB fa'aa akkuma tiruu irratti kan ba'an fa'aa. Kaansarii kan ta'an fa'aa, raammolee garaa keessaa fa'aa. Dhukkuboonni baay'een asirratti nuti argaa oollu gataa turru asitti gannu garuu gaafa alatti qalamu uummanni soorata jechuudha.
Yaaddoo guddaa nu qabnu amma isa. Namoonni buufata tajaajila qalma qeeraa horii Adaamaa kana keessatti qalma yoo gaggeessan argine tokko tokko akka jedhanitti carraa hojii argachuun maatii keenya haala gaariin ittiin jiraachisaa jirra jedhan. Foon qulqulluu fi foon istaandardii isaanii eeggateedha. Magaalaa asittaan hojjetamu. Bifuma argitu kanaan akkasittiin bareedee hojjetamaadha. Qeeraa kamirraayyuu adda qeeraan Adaamaa. Maa kana nuti darajaaneeti argamne gizee argamne dura qaxaramneeti fatanaa dabarreetiin asitti hojii kana arganne kaza hojii asitti argachuu keenyaaf baay'ee das nu godheera. Ogummaa isin qabnaa hundumaa isaa hojjennaa jechaadha. Kaasee billeettirra ta'ee giffiirrallee ta'ee hunda boota bakka hunda hojjennaa jechaadha. Dura abbootii dhuma koorraan yeroo isaan hojjetan manatti ilaalaa tureyyuu amma immoo asuma akkuma galeeniin ilaalaa nama hojjeturra ilaalaa turre akkasii amma immoo akkanumatti yaalee baree jechuudha. Isumaan maatii keenya bulchina ijoollee keenya hundayyuu kanaan bulchina bareeda kan maan jiraanna jechuun hin danda'amu. Jireenya keenyas kanumaaf fooyyessaa deemaa jirra jechuudha.